Miseensoti raayyaa ittisa impaayiriitii sadi moona bilchiginnaa ganuun godin gujilixaa aana bulee waraarraa waraan bilisummaa Oromoot arkennatan jaalaqaafan fayyeeraa dabalat qaba. Miseensonni raayyaa ittisa impaayiriitii sirnicha ganuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan kaleessa ebila 21/2023 kibba Oromiyaa godina Gujilixaa aanaa bulee horaa mooraa magaalaa Baddaa Magaadaarraa miseensonni raayyaa ittisa impaayiriitii barcuma Abiy Ahimad akka tiksaniif goyoonfamanii bobbaafaman sadi qawwee akaamaa sadi hidhannoo guutuu waliin mooraa diinaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin gabbisanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa impaayiriitii kun sirnicha waraanummaan tajaajiluuf dirqiin akka leenjii fudhatan kaasuun tooftaan bilchiginnaan ittiin deemaa jiru Oromoo cabsuu waan ta'eef gocha isaa kana hubanne qawwee keenya waliin qabsoo saba keenyaa bira dhaabbachuuf wabootti harka kennanne jedhan. Dhumarrattis ilmaan Oromoo guyyoomsaan mooraa waraana bilchiginnaa keessatti hafuun hoolaa ayyaanaa ta'uuf qophaa'anii jiran aarsaa hin barbaachifne kafaluun gabrummaa Oromoorraa bubbulchuurraa qawwee fi hidhannoo isaanii waliin gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti akka dhufan waamicha dhiyeessaniiru. Raayyaan ittisa impaayiriitii godin qeellam wallaggaa bulchiinsa magaal Dambidolloo keessa walloluun bombii walirraa darbatanii miseensi isaaniitiif uummati nagaa hedduun madaa'uun baram dabalati isaatiif jaalawwi Muhammad. Gareen faashistii PP baay'ina waraana isaa dabaluun waraana bilisummaa Oromoo ittiin balleessu tooftaa jedhu qofa irratti hojjechuu malee waraana isaa seera waraanaan bulchuu irratti kan hin hojjenne waraanni isaa bakkoota hedduutti wal madeessaa saamaa fi ajjeesaa jiru. Haaluma kanaan gadda ebila 20/2023 godina qeellam wallaggaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa torba daandii kuusaa boba'aa irraan mooraa waraana bilchiginnaa geessuu irratti walitti bu'iinsi miseensota waraana koloneel Abiy Ahimad gidduutti dhalate. Walitti bu'iinsa galgala toora sa'a 12:45 tti uumameen boombii walitti darbatanii miseensi farra riphee lolaa tokko yoo madaa'u hawaasni naannichatti argamu 16 madaa'uun barameera. Namoota nagaa boombii miseensotni waraana bilchiginnaa qufanii walitti darbaniin madaa'an 16 keessaa daa'imman 3 madoo gurguddaa ta'uun hospitaala Dambidollootti yaalamaa kan turan yoo ta'u isaan keessaa daa'imni waggaa 9 bal'inaa Abdiisaa jedhamu yaala olaanaaf kaleessa ebila 21 gara magaalaa Finfinnee hospitaala Paawuloositti darbuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Baar Argee aana Gooroo guutuu keessa ba'a naannoo keessa waraan bilisummaa Oromoo irraa eega jechuun hawaasa nagaa dararuu jiraachuun baram jaallimoo nafa isaa waan itti darqaba. Murni hundeen isaa raafame bilchiginnaan loltoota hedduminaan leenjisee hidhachiisuun wobootti bobbaasee milkii dhabus kasaara humna namaa fi qabeenyaa mudate irraa barachuu dhiisuun ammas tooftaa dullooman hawaasni harka duwwaa naannoo isaa akka eeguuf dirqisiisa. Godina Baar Argee aanaa Gooroo guutuu keessatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo waan mul'ateef hawaasni mana buluu hin qabu jechuun toora manaan wallakkaa'uun akka ala bulan taasisaa jiru. Kana malees araddoota aanichaa cufa keessatti milishaaf humnaan namoota akka kennan dirqisiisuun namoota qabaa kan jiran yoo ta'u warreen didan immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun hidhaa jiru. Caasaa milishaa keessatti namoota lola Tigraay keessatti hidhamanii galan dabalatee qonnaan bultoota qonnaa malee humaatuu keessaa quba hin qabne maqaa woboo balleessuu qabduun ijaaraa jiraachuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Kana hiramuuf giddaa ayyaana keessa finxaaleeyyiin Amaaraa piippiin tumsaman ajjeechaaf saamichi raawwachuutti fufan bal'inni isaatiif jaalbooree addunyaa. Finxaaleeyyiin Amaaraa Oromiyaa keessatti murna bilchiginnaan tumsamuun akka waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbataniif ijaaraman. Har'a humnaa fi leecalloon cimuun uummata nagaa ajjeesaa fi qabeenyaa saamaa jiru. Haaluma kanaan godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda qoqqoffee keessatti amajji 19/2023 galgala nama tokko ajjeesuun qabeenyaa mana keessaa dabalatee horii 45 saamanii deemanii jiru. Namni finxaaleeyyiin kun ajjeesan luba waldaa kiristaanaa kan ta'e obbo Immiruu kan jedhaman ta'uu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Kana malees guyyuma kana obbo Goojar Goobanaa jiraataa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Eeban ajjeesuun qabeenya mana keessaa dabalatee loon naannoo 70 ooffatanii deemuu jiraattonni miira aariin dubbatu. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oduun keenya guyyaa saafaa eebila 22/2023 tiif qabannee sanii dhiyaanna haa gammasanitti himaa tura.